gootu tangarra qabduunni namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare qabduunni namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare itti tatammalee jalli garbaare jirra tammalee sbarri darbaare allaattu lagarraa kan hundi raasu haroo jilbangeenye bdaatun namaasu cidii fi abidda mananii jaarru lootun sanyii bofaa ta'uu sinaallu jallisuu burqaa kan hunda raasu gadaa deebisa isa kan baasu kootii daalee yaabee gaaleen dhufa urminneessuun seessuun dhaabeetumaa. Galen lufa, urmine sun se sun tabe tuma. Akakumano ye mam nuga dabsina, safu dabsina, mana utuba male arabano dina, nuga balsina, fartiga faganu la lamba sore. Sore, korab dire jibbe talle yatti gore, duga gore, koti dale yabe gale lufa, urminne sun se sun tabe tuma. Koti dale yabe gale lufa, urminne sun se sun tabe tuma. Jirma boy, tulan tuli, kori boy, walin digno, wali jarra, da ugese, ulfi jarra. Wajanin jigu mani gadanu tume, duganin dabu ababo kutu tume. Wajanin jigu seni gada jarana, jalli surga fila gada tufala, sena gada tufala. Gada tufala, sana gada tufala, ila gada tufala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terajurtu, anak itu Nora, ismu ya Jitra. Kalau nihir punya tu imana sababalla yo turis galmangenya kayo go to tangara kabdone namni wayadare namni kalbidare rafimbe namna laganyare sabna laganyare kabdone namni wayadare namni kalbidare rafimbe namna laganyare sabna laganyare kamango kuddate fundi arbare samba yati fuditar dololo la farata batiyat usukera mjati bidiruntat kamango kuddate fundi arbare samba yati fuditar dololo la farata batiyat usukera mjati bidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashoma harkahu dizra jirtu. Haratan baye siyade jirayu livi ledi se jira rature jira. Akkam nagaa jirtanii baay'ee takkesi yaadee jira sagaleen kee dhagama hojii qaballee osoo gara hojiitti hin deemin xiqqoo isin haasofsiisuu barbaada warri jaalmarroon du'e jettan awoo jaalmarroon ni jira bakka jaalmarroon jiru barbaadanii dhabdanii nan jaalmarroon du'etanii gootni yoo du'e jagni yoo du'e biyya isaatiif du'a malee dhiirri biyya abbaa isaatiif du'a malee goonni biyya abbaa isaatiif du'a malee yoo du'ellee jaalmarroon seenaa qaba anatu bakka isaa bu'ee fi seenaa isaa galmaangaa jechuudha kinolaal waadaa isaanii waadaa waaqoo guutuu waadaa jaalnadhii gammadaa waadaa leenjisoo diigaa eenyu jedhee eenyu waama waadaa jaarraa abbaa gadaa galmaan kenna ka goota jibbu kan goota irratti qabsaa'u kan goonni akka du'a gootaatti gammadu yartuudha nafxanyaadha gantuudha namni gootatti gammadu jechuudha awwaam isin qooy ummanni dheedhiin ummanni sammuun keessanii hojjenne kun
nama meeqa har'a hordofe peejii keessan jala deemee nama meeqa hordofuun ture jechuudha. Haga sa'aatii kana nama maarroon du'ee jira aboo maarroon ni jira. Maarroon hin duune maarroo dhibba ka deebuutu jira. Qeerroon Oromoo maarroo dhibba kumaatamaan ka deebuutu jira. Jaalmarroon ni jira. Jaalmarroon hadhas borus ni jira. Jaalmarroon bar akka keessanii koshaashee dhamiti bar koshaashee hunda keessa deemte ilma Oromoo gurguraa gootota Oromoo hidhaa qabsaa'ota Oromoo hidhaatiin qabsaa'ota Oromoo gameeyyii hidhaa gantuu fi warra kalee ka akka Hangaasaa Ibrahim fa'a nama akka Hangaasaa Ibrahim ka kalee saree biyya faranjiititti dhiqee jiraataa ture hadha biyya keessatti galchitanii hayyuu gootanii beekaa gootanii jagna gootanii goota kenna hayyuu kenna goota keessa kuni goota ka akkana goota jedhama. Warra akka Hangaasaa warra akka maalii isin faarsitan kana nu isaan dachaa deebine isaan caala jechuun nummaanu kaddaamon nummaanu isaan caallaa isaan deebine isaan dachaa deebine jechuudha. Maaltu si gammachiisa? Ilma Oromootitti maaltu si gammachiisa? Har'a yoo ilmi Oromoo tokko du'e yoo ilmi Oromoo tokko miidhame maaltu ilma Oromooti si gammachiisa? Ati obboleessa hin qabdu moo? Ati Oromoodhaa miti moo? Oromummaan maantu maqaa qofa yaa ummata Rabbiin ganama isin abaare. Oromummaan tun maqaa qofa. Oromoon nuti Oromoon tokko ta'an akka keessanii kan hojii Oromoo ta'uu kiyyaayyoo wallahi ni jibba. Oromummaa isin hojii mannaa isin ummata waan amma nyaatee fi amma nyaatee amma gadi ba'ee dagatu. Ummata waan boruu hin yaadne maaliif waan boruu hin yaadne isin? Boru maaltu nurra gaa boru maal taana mootummaan kun nu wajjin jiraata jettanii maa yaadina abiyyiin akkanatti aangorreen ta'u wallahi billahi mootummaan kun hin guba akkatti garaa keenya nu gubee Jawaar Maammadii hidhee Baqqalaa Garbaa hidhee Hamzaa Booranaa hidhee qabsaa'ota Oromoo gameeyyii hidhee abiyyiin akkanatti taa'ee ilmaan Oromoo bulcheetii nurratti jiraatan wallahi tuni inumaayyuu waan hin taane jechuudha. Abadan inumaan jirtu. Abiyyiin har'as borus diina Oromooti. Abiyyiin in jedhatan ammas irra deebi'e abiyyiin har'as borus diina Oromooti. Oromoodhaaf wanni inni bu'aa buuse takka hin jiru. Abiyyiin erga ilmaan Oromoo ajjeesu ilmaan Oromoo fixuutiin alatti bu'aan inni ilmaan Oromootiif buuse takka hin jiru. Wanti isin ilmaan Oromootitti gammadaniif mee yoo jaalmarroon du'e maal argattan? Jaalmarroon yoo du'e maal argattan? Wanti si gammachiise maali? Jaalmarroon du'e jettee kaliifii seentee iyyitu maaltu si gammachiise? Jaalmarroon maalidha? Jaalmarroo jechuun bari ana sihi isin kallattii arfanitti nu hunda ilaala. Maarroon hadhas ni jira. Hinduune maarroon bosona jira. Bosona ayyuu hin jiru isin bosona keessa deemaati bosona keessa barbaada. Jaalmarroon kan jiru isinuma bira Finfinnee jira miiluma keessan jala jira garuu isin irraan beektanii quban qabdanii sila maarroo yeroo meeqa ajjeeftani? Ji'uma keessatti ji'a lama sadii keessatti maarroo yeroo meeqa ajjeestan? Maarroon as durallee maarroo ajjeesni jettan. Kaleessa odoo 15 ga'in deebitanii maarroon ajjeesni jettan. Deebitanii osoo ji'a hin geenye maarroon qoy maarroon amma du'e amma ka'eetiin uummata Oromoo bira dhaabbata. Maa kijibdan? Qabsoon kijibaan galma geetti. Qabsoon kijibaan galma geetti yaa uummata Rabbiin dhamaasee dhama'ee hafe. Isin ijoolleen bilisiginnaa deeggartan. Isin ijoolleen paartii bilisiginnaa deeggartan. Paartiin bilisiginnaa jechuun mataan isiitu paartii dhaaba hin qabne paartii dhiiga ilmaan Oromootiin taphachuutti jirtu. Paartii dhiiga ilmaan Oromootiin taphatutti jirtu jechuudha paartiin Abiyyiidha. Maal isin of hin beektanii of hin bartanii maatii keessaniifuu hin yaaddanii jireenya keessan ka of fuulduraatiif bara yaa ummata mootummaa tokko jala hin deemina. Siyaasa Oromoo keessatti mootummaa jala hin deemina. Maaliif mootummaa jechuun hin kufa ka biraattu bakka bu'a. Mootummaan hoggaanii addunyaa tanarra taa'ee tokko hin jiru. Garuu saba ofii wanti namaa caalu hin jiru. Maaliif saba keessan dhabdan? Maaliif Oromummaa teessan jibbitan? Mee dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala. Mee biyya teessaniif dhaabbadha. Biyya keessaniif wareegama. Wanti akka biyya ofii hin jiru. Wanti akka saba ofii hin jiru. Dachee tanarratti saba ofii wanni caale hin jiru. Wallahi ani ummata kiyya Oromoodhaaf yoo wareegame har'atana na boonsa malee nan gaddisiisu. Maallaqaan bitamee saba kiyya galurra saba kiyyaaf aarsaa kafalee yoo hadha du'e akka nama jaayinata galeeti jechuudha. Oromootiyaaf hoggiin du'e jechuudha. Saba kan kee ka caale eessaa argatta? Maarroon du'e jettee har'a gadi baateetiin lafa dhiitu kana maarroon jireenya dhuunfaa isaa jiraachuun dadhabee miti.
Jawaar Mahaammadiitiif Marroon ijjateen lamaan ijjateen bitaa fi mirgaati. Jawaar Mahaammadi jiruu dhuunfaa jiraachuu dadhabeetii miti. Biyya isaa harmee Oromoof Oromiyaa bilisa baasaa biyya tana dukkana keessaa baasee saba kiyya mataa ol qabachiisaaf har'a qaallitti jira. Jawaar Mahaammadi jechuudha. Jagni akkanaa kun gaafa qaallittitti hidhamu yartuun doofaan biyyaaf biyyoo gurgurtu yoo gadi baasanii nurratti goota jedhanii faarsanii. Ani dhugaa rabbii dubbadhe natti dhaga'ama. Maaliif Oromoon hadhallee of hin barree? Oromoon hadhallee irkattummaa jalaan baane. Oromoon akkuma kaleessaa sirra nafxanyaa leellisaa akka jedhu natti dhaga'ama. Isin yoom of bartani? Isin yoom gabrummaa jalaa baatani? Isin warri maqaa Oromoo himattan kun jechuudha. Uummanni doofaan kuni as keessatti jechi kiyya sabboontota ilaallatu. Ummata doofaa mootummaa kana deeggaru qofa ilaallatu. Ummata harreedha bar harreenuu kabajaa qabdi. Zaman ammaa kana harreenuu kabajaa qabdi. Itti fe'atanii bishaaniin dhaqatanii tajaajila qabdi. Harreenuu jechuudha kabajaa qabdi. Garuu warri mootummaa kana deeggaru akkamitti isinitti dhagamuu dhaba? Jawaar Mahaammadi Oromummaa keessanii isin barsiisee namummaa keessan eenyummaa keessan isin barsiisee har'a Jawaarii mana hidhaa jiruuf namni takka gabbaatanii sagalee ta'uu dadhabdan Jaalmarroon du'e jennaan gabbaatanii ililchaa jirtan liivii seentanii. Jaalmarroon illee hin duune ni jira jagni Oromoodha. Jawaar Mahaammadiitis yoo rabbi jedhe ima baha. Baqqalaa Garbaatis ima baha. Hamzaa Booranaatis ima baha. Hundi isaaniitu qabsaa'onni Oromoo gameeyyiin hidhamte hundi isinii baati inshaallah. Garuu waa takka walitti himaa deemna. Waa takka walitti himaa deemna. Tabiyya kana keessa jirtus tabiyya alaa jiru bakka feeta jira dachee Oromiyaa tanarra jechuudha. Gaafa mootummaan kun kufe warra hadha mootummaa kana harka rukutu akkana si kukkutu akka shunkurtiititti si cicciranii lafa si godhu. Maaliif har'a gaafa sabni kan kee wareegamu har'a gaafa sabni kan kee dhumatu gabbaatee ililchaa jirtaa miti gabbaatee gammachuu kee ibsataa jirtaa miti. Abiyyiin jagnaa abiyyiin goota jettanii mootummaan kun ni kufa abiyyiin inuma kufa. Waggaa 100 aangorran ta'u garuu warra hadha isin mootummaa kana deeggartan gatii keessan isinii deebisuu qabu uummanni Oromoodha. Mee gadi baatii obboleewwan keessan Suud Arabiyaa keessatti obboleewwan keessan mana hidhaa keessatti akkasitti dararamanii uffannaa uffataan qabanii nyaata hin qabanii nama sagalee isaanii ta'uu dhaba. Kana meeti mootummaan? Kana amma mootummaan ni jira jettanii eessa jira mootummaan? Biyya keessatti ilmaan Oromoo hidhaa jira. Biyya alaatitti ilmi Oromoo hidhaa jira. Wanti isin mootummaa kana faarsitaniif maali? Mee tan qofa naaf deebisa. Uummanni sammuun hin qabne, uummanni majnuuni jechuun uummanni majnuuni sammuu hin qabne dheedhiin hin bilchaanne bar isin ammallee paartiin bilisiginaa warri paartii bilisiginaa mootummaa kana deeggartan hundi keessu sammuu keessan dheedhiin hin bilchaanne. Gadi baati obboleewwan keessan kan mana hidhaa jiru saniif sagalee ta'a. Gadi baati ila kino kaakala kanatu jira sanyii abiyyoof hin jedhe sanyii nafxanyaaf hin jedhe abiyyiin diina Oromoo waan ta'eef jechuudha. Atiif inni illee sun wajjin jaannab seena. Nuti dantaa isinitti hin qabnu hayyoota gameeyyii qabna. Ani akka mataa kiyyaatitti har'allee kaayyoo Jawaariin bulaa jira. Mootummaan kee Jawaari. Borus har'as iftaanis hagaa lubbuun jirtu haga gaafa duuti Jawaari. Jawaaritti aanseen Jaalmarroodha. Jara kana lamaan qofaan kan yoomiyyuu abdadhu jechuudha. Kaayyoo Jawaar Mahaammadi osoo nattuuyyuu dhufanii si ajjeefnaan anjanii abadan hin jiru. Kaayyoo isaanii galmaan isaanii gaamalee. Isin garuu warri hadha dantaa dhuunfaa keessaniitiif jettanii maallaqa mataa keessanii argachuuf lafa mataa keessanii argachuuf jettanii biyya keessan biyyoo teessan gurgurtan seenaan isin gaafachuu jirti. Abadan seenaa jalaa hin baatan yoomillee seenaa jalaa yoomillee hin baatan. Namni guyyaa tokkocha Jawaar Mahaammadi mana hidhaa jiru gabbee sagalee hin ta'iniif har'a gadi baatanii marroon du'e jettanii awwoo bakka marroo san du'a marroo bakka inni turu ni beekna marroon jira. Ani akkuma poostii keessan argeen warra beeku bilbileen gaafadhe marroon ni jira. Mee maal taata marroon jira? Yoo marroon du'e maal gootan? Bar marroo kumaatamatu jira kan kaayyoo Jaalmarroo galmaan goo marroo kumaatamatu jira. Maaf obsofdani maal mataan keessan hin dalagu? Gadi baatee Jaalmarroon sii du'e Jaalmarroon naa du'e jettee liivirratti baatee naa iyyita. Hin duune Jaalmarroon. Jaalmarroon jira. Jaalmarroo jechuun nadhii gammadaati. Jaalmarroo jechuun leenjisoo diigaati. Jaalmarroo jechuun jaarraa abbaa gadaati. Jaalmarroo jechuun taaddee birruuti. Maal jedhee akka himuun beeku Jaalmarroon. Jaalmarroon qabsaa'ota Oromoo gameeyyii ganamaati. Nama kaayyoo fi karoora abbaa isaanii galmaan ga'uuf deemu. Sanyii saree ba'e azzala na jala dhufina.
ani ila arraba keessanii sodaata kan qabu dhugaaf jiraatte taana arraba keessa danta arraba miti na arrabsu miti yookiin dhuftee waan fayyadana goote oromummaati irratti lubbuuti yakennuudhaaf qophiidha oromummaa irratti jechuudha kaleessallee isin mari addeetiin miti nuti kadhimma oromummaa dubbannu har'allee isin mari addeetiin miti nuti abboota ittiin nu guddise jagnarraa dhalanne gootota kaleessa ittiin nu dhalteetu kaayoo isaanii nutti dhiisee nu biraa deemu nuti immoo waadaaf imaanaa kaayoo isaanii san abadan hin nyaannu isin ummanni kaayoo ummataa nyaatu isin ummanni waadaa ummataa nyaatu kan sammuun barumsa hin qabne warri kaayoo hin qabne warri eenyummaa keessan hin beekne mootummaa nama nyaataa kana mootummaa sirna nama nyaataa biyya keessatti namni qeerroo oromoo jilbaan of abiyyi malee jira yaa oromoo yaa oromoo eessa waa'ee oromoo kan hin dubbannu sannee dhiifna yoo nuti biyya alaatti dubbanne biyya keessa maatii doorsisu yoo nuti biyya alaatti cal'isne akkitti cal'isnuun hin qabnu hayyoonni keenya mana hidhaa jiran gameeyyiin teenya mana hidhaa jirti biyya alaatti oromootu dararamu jira mootummaa hin qabnu kaanuti nama mootummaa qabu cal'isa mirga keenya falmachuuf mirga eenyummaa keenya kabachiifachuuf namaan hin mari'annu nuti kaleessa waaqoo guutuu kana nun barsiifne nadhii gammadaa kana nun barsiifne jaarraa abbaa gadaa kana nun barsiifne elemoo qilxuu kana nun barsiifne nu kan nu barsiisan nuti oromoodha jedha wareegamaa nuun jedhan malee Itoophiyaa jettanii Itoophiyaa wareegamaa nuun hin jenne isin warri Itoophiyummaa keessan farta Itoophiyummaa teessan wajjin deema garuu ammootu ilma oromoo tokkotti hin gammadina ilma oromoo tokkotti hin gammadina abiyyiin diina oromooti hin jedha ammas irra deebi'ee abiyyiin diina oromooti abiyyi jettanii hayyoota teessan ta oromoo mana hidhaa jirtutti hin gammadina azala deemtee kan na arrabsitu anatu mataa kan kee gassi dhaabee sirra deeme wanti narraa irratti kan jiru ani leemantanuma naafis wanni dabaltu kan jiru naafis wanni irratti kan jiru oromummaa tiyyarraa moo eenyus duuban nan deebisu haadhaaf abbaan kiyyaa duuban nan deebistu oromummaa tiyyarraa jechuudha yoo biyyee takkatti du'a takkatti isaate malee ani garuu waggaa amma kana dubbadhu kana miirri kiyya aarii keessa nasiinii dubbadha maaliif oromoon akkamii oromootti gammada oromoon maaliif oromoo cabsa maali isin xiqqoo mooliif yaaddan yaa oromoo mee nafxanyoota laala mee amaara laala mee lammii biraa itti dhiyaadha laala akkatti diina isaa sabni isaa yoo jalaa kufu lammiin isaa yoo jalaa kufu akka inni itti lafaa kaasee saba isaatti jabeeffatu kenna hoo wal tuffachuu wal cabsuu wal kuffisuu wal xiqqeessuu kana qofa maal jechuudha hanga yoo miti nuti kan wal dararru ofii kenna kanaaf isin warri maarroon du'ee jettani maarroon hin jira sagalee maarroo dhaga'uu barbaaddani sagalee isaa isin dhageessifna maarroon du'ee jettani maallaqa walitti hin guuratina maarroon du'ee jettani wal geettani taaziyaa gammachuu hin booyina taaziyaan isin wal geettani malee ta gammachuuti miti bilisiginnaan erga dhalatee hoo gammaddee beekti gadde malee ummata miila amaaraa dhiqee jiraatu ummata miila diinaaf dhiqee jiraatu ummata diina jalatti mataa gadi qabatee jiraatu paartiin bilisiginnaa jechuudha ummata of danda'ee jiraachuu hin dandeenye biyyuma isaa irratti biyya ofii kabachiifachuu ummata hin dandeenye mirga isaa kabachiifachuu ummata hin dandeenye jechuudha